Iddoolee garagaraa teeysanii kanneen piroodakshinii Direwood YouTube keessaniin daawwachaa jirtan ji'a guutuu dabarsitanii arraan tana iidaan baga geessan isiniin jenna kabajamtoota hordoftoota keenya. Wanni akkanatti inni qofalchiisu waa maleedhaa miti. Piroodakshiiniin Direwood akka isin bashannantanii buhaartaniif wal dorgommii addaa takka isiniif qabatee dhiyaatee jira. Wal dorgommiin arraaf nuti isiniif qabannee dhufne tunis nama lama idduutti tan gaggeeffamtuudha. Nama lamaan kana maallaqa osoo isaan arkanii idduu haayuudhaan maallaqa eega keenya booda ija isaanii cuccufneeti turre jara lachuutu jechuudha. Eega ija isaan hiine booda maallaqa san idduu fuudhuudhaan daqiiqaa yookaan immoo daakuu dhukkeedhaa isaan dura keenyeeti kan turre. Isaanis maallaqa isaanii daakuu isaan dura keenya kana gamaa gamanaa bifa itti walitti afuufaniitu jira. Laata dorgommii kana eenyutu mooha? Mee walumaan daawwannee kan murteessinu tahaa jechuudha. Isin immoo hanga dhuma sagantaatti nufaan akka turtan kabajaadhaan isin afeerra. Bashannana gaarii isiniin jenna gara dorgommiidha. Jiraattoota idil addunyaa kanneen hordoftoota amantii muslimaa taatan maraaf baga ayyaana iida alfaxriidhaatiin ittiin isin ga'e jechuudha. Hawwii isaa kan ibsu hawaasa dirree dhawaadhaa kan minisootaadhaati. Yeroo ammaan tana hawaasa keenya kan biyya keessa jiran rakkoo garagaraatiif saaxilamaadhaa jiran gargaarsaa fi deeggarsa godhuudhaan hawaasa keenya cinaa dhaabbachuu aadaa haa godhan. Rakkoon hawaasa keenyaa rakkoo keenya jechuudhaan tumsa gameessaa baachaati jira. Irra deebi'uudhaan hawaasa muslimaa maraanuu baga ayyaana iida alfaxriidhaatiin nagayaan ittiin isin gahe jechaadha. Ayyaanni kun kan gammachuu, kan jaalalaa, kan yatiimaa fi rakkataa keenya ittiin yaadannuuf haa ta'u nuun jaa. Hawaasa dirree dhawaadhaa kan minisootaadhaati. Tunga sagantaa iida alfitriidhaa laallachuudhaan qophii wal dorgommii ispoortii takka tan asitti isinii dhaleessaa jirru wal dorgommii tanaa waliin turtii gaarii iid mubaarak isiniin jechaa ayyaana addaati sagantaa addaati jechuudha. Tuni wal dorgommii tanaa gamanaan kan jiru ibsaa Abdurazaaq yommuu ta'u dorgomaan gamanaan jiru ibsaa Abdiidhaati. Ibsaa lamaan arraan tana kan wal dorgomsiifnu ta'a jechuudha. Waa takka harkaanis gamaa gamlachuun hin jiru, harkaan waa tuttuquun hin jiru. Seera daanyaa jala kan deemtanii wal dorgommiin tan hafuuraati jechuudha. Wal dorgommii tanarratti as akkuma gartanittu qarshii 50 bakka afuriitu bakka tana jira. Duuba qarshii tana gamas oofees kan kun oofe kan fudhatu akkasimi hangaman oofees jechuudha. Hanguma oofee takka kan fudhatu jechuudha. Kanaafuu wal dorgommii tana kan fudhatu wal dorgommiin eegaluudhaaf deemtii hin eegalle hogguun sadiirraa hanga takkaa lakkaa'e kan eegalamtu jechuudha. Wal dorgommiin tuni eegaluudhaaf deemtanii sadii lama qoy gutakko tokko ibsaa Abdii ibsaa Abdurazaaq ready ta'e jira kan godhate atummoo akkuma kana ta'e qoma dhaabdee jirta. Hogguunan sadii lama takka je hojii waan eegalamtu jecha ready ta'e kanatti eegaluuf deemna. Qophiin tun gaatan eegalamtu wal dorgommiin namootaan jajjabaa lama jidduudhatti eegaluudhaaf deemti. Gamanaan ibsaa Abdurazaaq gamanaan ammas ibsaa Abdiitu jira eegalamuuf deemti. Sadii lama takka sagantaan eegalamtee jirti. Eegalamtee qarshiin gamana deemaa jirti. Qarshiin gamana hutte gama ibsaa Abdurazaaq hutte gama ibsaa Abdii gama ibsaa Abdurazaaq ibsaa Abdurazaaq oofee jira. Ibsaa Abdii as garagalcha jedha galiin dura bahee jira. Ibsaa Abdii huddeen ibsaa Abdurazaaq irra jabaate ibsaa Abdii gamana jiisan qarshan tabii takka qarshiin dhibbi gamana hutte lama gamas hutte ibsaa Abdii baay'ee jabaatee jira. Ibsaa harkaan lafa tuquun gaariidhaa miti. Harkaan lafa hin tuqin ibsaa faawol daanyaa. Ibsaa Abdurazaaq waan harkaa waa barbaadee jecha faawol seenee jira. Sagantaan xumuramtee jirti. Mootiin sagantaa tanaa ibsaa Abdii mootee jira. qarshiin
qarshiin oduma laallee garruuti qarshiin oduma laallee garruuti gama dukkeedhaa deebitee qarshiin gama gama kiyya godhe qarshiin oduma laallee garruu wal dorgomtoonni lamaan oduma wal dorgomaniiti qarshiin gama ficaadha deebite tana fakkaatti daawwattoota keenya Iid Mubaarak isiniin jenna mee isaan dubbifna hodda wal dorgommiin akkam turte wal dorgommiin akkuma turte hin beekne maali koo wal dorgommiin tana qarshiidha jennee kaane anis isuma idduun ficuma qofa qarshiidha bee maali dhabaan qalitti kan godhe walumaa galatti sagantaa bashannanaatu maaltu si dhagame wallaahi wanittu ajaa'ibaati shakkitee turte lakki yeroo iddoo harkaan lafa qabachaa turte tanaa maayyirratti faawol dalayte si shakkite wallaahi sharwar kee jazaa kee jannata gara ta'u garuu shakkitee jirta maa harkaan lafa qabatta waan biraatti yaade ture waan biraatti yaade garuu waan maa surprise godhanii jiranii Direwood gisee cufa jiraadha kanatti ontumaafuu galatoomi sinja ibsa Abdii waan takka shakkina fakkaate ijoordoon maaltu si dhagame ani waan takka shakkine harkaan lafa qabatin nan jedhe harkaan lafa qabanne bartanaafuu mo'atte dhiiroo maali jeetiin dhukkumaan firitti agarechuudhaan mo'achuu keetiin maaltu si dhagama ani mo'achuu hiyyaaf gaa saayiba hiyyaaf adda furannaa maal adda furatan waan agalit haa adda furannaa saayiba hiyyaaf haa sheekam ittiin disa hundumaafuu itti dhagama beektaa hundumaafuu immoo numaa fuufte baay'ee bari irra kutteeti akka biraa kana inni maayyirra faawol waan dalageef lakkii beektaa dorgommii tana waan seenuu ifiin beeka sombaqii kanaaf beeka hafuuraan biita kan buusaa tanaaf beeka hin seene akka ammoodis waan hin beeka jecha Iid Mubaarak sin jasa yoo tole sagantaa tana gaa sharmaarkee Adam arti sharmaarkeedhaatu yaada kana maddisiise anuun beeku anuu laal bar natti nafne huccuu jaartiin miicee iidaaf naa kannite qamisaan dhumaa diidhaa malee waa hundi narra jira hundumaafuu yaada maddisiisaa sagantaa bashannaa tana sharmaarkee Adamiin galatoomi jennaan ispoonsara gaa kan nu godhe mana ficaati sagantaa ta'ee dara walumaa galattuu sagantaa bashannaa taatu sagantaa taphataa taatu warri ispoonsara nu godhan jiraattota dirree dhawaadhaa kan Minisootaa jirtan ijoollee dirree dhawaadhaa tan Minisootaa jirtan ammallee irra deebinee alla magan Iid Mubaarak isiniin jenna ispoonsara nu godhuu keessaniif hedduu galatoomaa fuula duraas waa hedduu isinirraa eegganna waan akkanaa tana dalaguudhaaf nutti qophiidha yaada maddisiisaa keenya sharmaarkee waan nu cinaa jiruuf jecha badhaasa isaanii oo qarshii 500 badhaasni kun qarshii 500 kan haa ani ammantanaaf fadha 500 maal jenna ani dhuga aanani gabbee dhuga ficaan xiqqoo amma ay xiqqoo koraan ditu kunoo 500 mee lakkaay 500 ta'uusaa ni nama akatiin beeka ni lakkaay kana muwaadheetii fudhee waan qilita larra hayen jaan tabira sanga tole lakkaay tabira maal goota naam gooteessa akkasii hundumaafuu lakkii khalammaffaa bees yoonuma badhaasni irra aha khalammaffaa bees wal dorgommii tana dorgomuu isaatiif badhaasni raafuun qabu fi tokkoffaa fi lammaffaa sadaffaa illee naana haa taatuuti atis lammaffaan badhaasa kee fudhadhu siin jenna galatoomaa isiniin jenna gaa du'a akasta yoo inni juurta walqixaamit homla koyte keemalla guddaa warra nagartu wanni shanta goone akka heddummaatuu fi Iid Mubaarak isiniin jenna ammallee ijoollee dirree dhawaadhaa tan Minisootaa jirtaniin Iid Mubaarak isiniin jenna ispoonsara kan nu godhuu keessaniif yommuu hedduu yeroo hedduu nuti dirree dhawaa jirrus yaadni keenya isin bira jira isin immoo nuus biyyaas yaada biyyaa waan qabdaniif jecha yaadni keessan akka nu bira jiru abdii guddaadha qabna nagaatti isiniin jenna. Jiraattoota idil addunyaa kanneen hordoftoota amantii muslimaa taatan maraaf baga ayyaana iida alfaxiriidhaatiin ittiin isin ga'e jechuudha hawwii isaa kan ibsu hawaasa dirree dhawaadhaa kan Minisootaadhaati. yeroo ammaan tana hawaasa keenya kan biyya keessa jiran rakkoo garagaraatiif saaxilamaadhaa jiran gargaarsaa fi deeggarsa godhuudhaan hawaasa keenya cinaa dhaabbachuu aadaa haa godhannu rakkoon hawaasa keenyaa rakkoo keenya jechuudhaan
tumsa gameessaa baachaati jira. irra deebuudhaan hawaasa muslimaa maraanuu baga ayyaana iida alfaxiriidhaatiin nagayaan ittiin isin gahee jechaadha. ayyaanni kun kan gammachuu kan jaalalaa kan yatiimaa fi rakkataa keenya ittiin yaadannu nuuf haa ta'u nuun jaa. Hawaasa dirree dhawaadhaa kan Minisootaadhaati. Hordoftoota sagantaa Direwood waldorgommii teenya tan asii olitti daawwatan irraa akka gammaddanii Buhaartan abdii guutuudha qabna. Eid mubaarak kullu aamin wa antum bikhair jechaadha. Direwood like share subscribe godhuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. ayyaana gaarii Eid mubaarak.